Awan tamoo namantu Yesuusitti. Anna caala namni Yesuusitti amanu hin jiru dhugaa rabbi. Fudhattu siin jedhe. Addisuun Fudhattu sodaachuu maal ta'e? maammasaa kana mataa keerra buusan. Yesuusin fudhadhu. Maammasaa kana nama mataa kee keedhaa. Fudhattaman fudhattu. Yesuusin fudhadhu. Fudhattaman fudhattu. Yesuus maal ta'uusaa? Fudhadhu Yesuus fudhadhu. maal ta'uusaa? Fudhu. Yesuus beekatu jira. Yesuus abdii maaliif argame jedhu? Awwaadu addisu harkaan fudhadhaa sime. Addisu Abdii. gooti. Yesuus maaliif argame? Mucaa kana buusaaf boo. Yesuus meeqatu jira addisu? Only one. Yesuus tokkotu jira miti. Yaa. Tokkaa fudhadheera lammaffaa tokkoon kee maqaa Yesuusin akka hin dhoofne Yesuus kana booda kan kooti. Gashi hin gashita. Ingash. Gashi. Ingash. Hin gashitan jedhe. Ingash yoo barbaadan koottaan duukaa fudhadhaa. Maa fudhadhaa jettan kana booda nutu isinii kenna malee nunu akkatti isinii ilaannu beenna. Akka nuti isinii kenninu nunu akka dhumutti isinii ilaannu. Kottaa itteere. Nunu isinii kenninu fudhadhaan jennu itti amanaa jenna malee erga nuu laattanii fudhanneerra itti amanuun dirqama keessani. Akkasumatti ustaasa Habiibi. Akkasii taabbaatu. Yesuus isa mukata miiraa jalatti dhalate malee hin beekula. Akkasumatti ustaasii Hamdi. Fudhannee Yesuus tokkichatu jira. Isa tokkicha sana fudhanneerra nuun immoo hin kenninu itti amanuuf garuu mirga qabdu. Itti amanuudhaan mirga qabdu. Yesuus musliimni kan inni beeku isa mukata miiraa. Booda Yesuus an kee miti. Yesuus kee miti lafa buusi. Buusi lafa. Abdii Raggaasaa. Wayyee ustaas ko. Sanuu ergama waaqayyoo ta'uu isaa itti amanuuf mirga qabu malee obboleessa keenya kan nuti furannee keenya nu jala waaqessuu mirga hin qaban. Mirga hin qabani. Erga nuu kennanii mirga hin qabani. Musliimni isilumayyuu. Fudhannee rabbuneessoo afaan kee qabi Yesuusitti dubbachuu hin dandeessu. Yesuusin maal si gashi Nabiyyu Muhammaditti nan amanaalee dibbiin godhe nama na garuu dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluun dubbistaman dubbistu. Dhaggeeffadhu ka. Walli macaafa keessaa fuudhanii warra kuchuu yoo ta'e dhaggeeffadhu ka. Hojiima Nabiyyu Muhammad gaarii hojjete tokko natti miski abdi. Nabiyyi ta'uusaa. Nabiyyi ta'uusaati. Tokko sitti ni uumafan tokko sitti himaa ilaale. Macaafa qulqulluun amantamuu namantu. Kanaaf asiin jechaadha. Amma waliin takara akka irru sin jaalladha sin kabajaa. Ergaa maseen amma sitti kana qabadhuuti. Waaqayyo si haa gargaaru. Yesuus si haa gargaaru. Mana isaa keessatti si haa eeguu. Wal baruu dandeenya rakkina hin qabu. Yeroo biraa wal barraa. Eebbifamishii. Dubbachuun barbaanne dhiifamashii. Dubbadhaa nukkaamsiinaa afur qulqulluudhaan sagalee waaqayyoo nukkaamsiinaa afur qulqulluu isa sin keessa jiru sana nukkaamsiinaadha. Maaf nukkaamsita? Mana akka lafa itti dubbadhu beeka akkamitti akka hin dubbadhu beeka maaliif? Tasgabbooftee haasoftaa. Mee intinii godhi macaafa tokko walii wajjin dubbifanneetu waliin galateeffannee sagantaa keenya xumurra. Mee wangeela Yohaannis naa baasime. Rakkoo hin qabu dhiisi rakkina hin qabu. Maaliif beektaa? Sagalee waaqayyoo akka inni lallabamne gochaa jirtaati garuu sitti meera inni rukutamta laadha ejja si eeggata siin. Lakki ani raajii hin taane akkana irratti dubbattu hin barbaadu yooti dubbattis akkana irratti hin taane beeka. Yeroon kana siin jedhu wangeela lallabu. Sagalee waaqayyoo dhaabatta gufuu sagalee waaqayyoo maataa taati. Sagalee waaqayyoo namni wajjin dubbadhu an abdii dhaggeeffadhu. Ati qoyi warra hundaayyuu ati warra amanetti lallabdamoo warra hin amanitti lallabdaati wangeela. Ana caalaa lallabaa turteeti. Baqal lallabe kan ammayyuu lallabaa hin jiroo. Isa lallabaa turte sana immoo maaliif iyyuu gantaree? Namni akka goottaman iyyuu hin jiru obboleessa kosii galuuf. Karaadha dhugaadha jireenya jettee dubbachaan turre wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 lallabdeen beektu ati. Isbaaltii bokkoo fidii obboleessa. Baay'ee suufi maqaa balleessisu. Dubbachaan turreetiin jedhe. Assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Kanaafuu dhiifamaa wajjinii addisuu wajjii walitti deebinaa siin jaalladha yeroo biraa dubbachuu dandeenya wajjinii mata dureedhaan ishee abdii koo. Ishee hin ta'u waliin gallu. Walii galla garuu jechuudha. Sagalee waaqayyoo naa dubbisi deemi isiin kenna ragaa. Ragaa maal ta'uusaa?
Waan tokko waan ta'u miti kutaa macaafa qulqulluu keessaa bakka tokko sii kennaa dubbifannee sattiin gargar baanudha malee waan biraa miti. Macaafa qulqulluu gargar hin baanu maaliif online achi fooloo Har'a haasaa keenya ittiin xumurru sagalee waaqayyootiin haasaa keenya cufnachuu barbaadeen. lakki rakkoo hin qabu jechuuf sagalee waaqayyoo dubbatameen xumuramu gatii ta'eedhaa fi kirikkirii keessa sin gallu jaalladhaa wal barraa la dhaggeeffadhu jaalladhaa wal Macaafa sodaata ijoo gurbaan kun. Macaafa sodaan kirikiriirra hin jirru kaamma kirikiriidhaan miti amman dhaggeeffadhu wanta sitti mekkoo silumayyuu walta karaa akkaraadhaan miti dhaamsa tokko duwwaa sitti himaa wal barraa abdii addisuu wajjin wal beekna. Iluudha. Nan dhaga'ama nammayyuu. Biyya bunaati. Isa dhugaa buna baay'ee jaallattaate laa baay'ee. Bunadha. Abdii. Dhiisa tammaa laale. Amma Oromoon jedhan Oromoo miti buna dhugu amman. Oromoo miti moon. Buna akka jechuun koo dubbiinumaaf buna dhunna waliin jedhama. Bunni kan jibbamu miti rakkoon qabu. Ammani seenaa kee tokko lama sitti himuu hin danda'a. Raajiin guddaa tokkos dhufaniiru Habiib jedhama. Ansaa immoo ajaa'iba inni takka amanfasii takka nama ta'a takka waan amma siin jedheeraa abdii dhiifamaa wajjin. Lakkii na dhaggeeffachuu dadhabdeen malee waan biraa miti. Akkati buna dhudhummoo natti hime manfasiitu. Nan dhaga'e. Dhaggeeffachuu wanta deemaa libbeettaa namoota kiristoosii mormaniiti wajjiniini ani immoo dhiifama naa godhi malee waaqummaa Yesuus Kiristoosiin nama mormu wajjiniini dhugaa isaaniitti hima waaqa ta'uu isaaniitti hima malee akka inni waaqa hin taane isa naa mormu wajjiniin. Nutti mika carraasii ilaanneerra mee deeqaa shan lallabadhu. Yesuus Kiristoos du'aa akka inni kaasaa ture hin beektu. Jaamaa akka inni kaasaa ture hin beektu. Maqaa isaatiin immoo seexanni akka inni ba'u hin beektu. Seexanni nama keessaa akka inni ba'u hin beektu. Mee dhugaa waaqayyoo jedhe. Mee dhugaadhaan jedhe. Dhugaa waaqa jiraataa gooftummaa Yesuus Kiristoos waaqummaa Yesuusiin lallabaa turteeti. Meesi argeera. Si dhagayeera naan jedhime. Mee dhugaa si argeera si dhagayeera. Addisu. Raajii Habiibi. Salaamu alaikum warahmatullah. Biyya lafaa kana irratti lallabaa turte. Arraajii miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa Allah. Nama waaqayyo. Amma immoo uummata musliimaatti nu lallabda dhugaa rabbi argisu. Abboon raajii nabi Muhammad booda jiru sallallahu alaihi wasallam. Waan biraan jedhu. Waan biraan jedhu abdii koo maatiin ati keessaa dhalatte haa eebbifaman dhugaa. Amiin wallahi. Amiin. Haati tee harmeen tee haati gootaa haati dhiiraa tasi deesse haa eebbifamtu. Amiin. Abbaan keelle haa eebbifamu. Maatiin kee ulfaadha kabajamaa rabbisin. Ana dhukkubutti jira addisuu akkam nagooti. Si jalan jiraanne.
namni maqaa kana dubbise la maqaa isa dubbachaa Shaadaa keessa mana keessanitti qabsiifadhaa.